Qoree hoggaa hararra muramtee warratti argan. Nama dirtii hararraa fuudhaa sohabaa jaan. Sohabaa jaan dhuga qaruuraas qorees. Waan akka dhagaa hundaa. Saniifuu waan hamtuu hararraa fuudhuun bareeddu dhuga. Osirraan karaarraa fuudha. Uummanni Oromoo dhugumaanii nallee jibbanii nallee tuffatanii. Maaliif? Sodaasa kootii fi ilmaan guradhee gaara biraa gale goda qajeeshanii jettanii naan jedhanii bara. Naasiima. Hangaruu ni beektaa furmaate. Lamada deebi'ee maaliif? Wallaahi isin jirtee jawaadeen tapha duraan hojii taphachaa turtan san hin se'in. Rakkinni jawaadeedhaa. Amma yaan isaa bilisa bira jira malee waa'ee fuudhaa bira hin jiru bilisa isin barbaadinii oguu jetteen anaaf barbaadaa jetta ati bifa ati barbaadin osoo jawaadee hin jiru. Samaaliif qabsaa'u hojjetameeti. Wanni hin qabsaa'u jiru ka ilmaanuma jawaadee kanaaf jaalala jawaadeetiif hin qabsaa'u jira. Khalaasi amma duru abdiirraa kuttee jawaadee fuusisuu deemta. Abdii waliin irraa kuttee siimu. Nama tokko yoo dirree keessa dhiiftee biraa deemte kan mataa waan jala qabatu hin qabne aduunii fi roobni qabbanti samii gubbaa itti gabbooti. Hayyee lubbuu jawaadee baraaruu deemta moo lubbuutee baraaruu deemta obbaa jawaadee buuse. Mulachuun baraaramu. Isin dhiisa. Nu dhiisa akkasitti. Hin shawwadamina. Wallaahi nu dhiisa. Akkaachi jiru nageenye. Akkaachi jiru nageenye. Yoo furmaata ani wanni naati obboleessa kiyya waliin fixu jirtu furmaata yoo furmaataan nuufi naafi jawaadee idduuchi baate nuti nagee walii qabnaa waliin tuynu shururuu wal goonaa. Dengati shururuu godhu jira suuqaa keessatti. Shururuu naa bira jira ilmaan isaatiin akka. Qoonnee guyyaa hanga amma gartee isa barbaadu jiru kana sakkoon jala deemu jira shururuu godhu jira. Bashannansiisu jira. Bashannansiisu hayi inni nuka jedha geenye qilleensa nagee atiin kopheetti jimataa jala kaayyadhee fudhatu jira jee. Bar jawaadee wanni kan jawaadeen bar wanni kan jawaabi wanni isaan itti godhan san ammaan gadi yoo tanaa jawaatti godhu jira miti wanni san bar ammallee irraan xaliilooyne dhugaadha maaltu hobal irraan xaliilooyne hogguugaa bira dhufti basbazaa. Yaa bomaade adawwiin gammachiisin yaa rabbii xiyya guyyaa na gammachiisin garuu namni waan ummanni dhaadachaa jiru nutti gammachiisin adawwii yaa daawwattoonni akkasiin yoo jiru ni beekta jabina keerraa nama si dinqisiifatanii jabduu ta'uu siirte ni dubbatan deemee dubartii oromootiif taa'aa osoo jirtu nama fakkeenya ta'u siyaa arra sibira jiraanne lubbuu siifannee jechaa jira. Garuu rakkoo boodaan balloon akka jirtu beekee abdiin nuriin qabsoo oofteeti yeroo silaa galma geewu geessetti keessaa utaaluudhaaf. Booda geessa. Maaliif qabsoo ite? Yoo zakkoon du'e malee akkami qabsoon galma geessa? Ajjeesoo haa haala ni jeefa. Eessatti agartee jirta? Ani silaa fagoon akkanatti itti ajjeesateen akka abbootiinaa miti. Odoo mallas kadu'e qabri ol bahe ijaarina garrattiin dhabamsiisa. Laakiin naaf hin dandeemne nunis hin dandeemne. Wanni nu yaachisuu qaba. Wanni guddoon tasgabbeessuu jawaadee ta'uu qaba malee ajandaa biraa walii kaayuu qabna ammaan. Ammaan tana gurbaa kana tasgabbeessuu irratti haa yaannu. Ammoo wanni nunis hin tasgabbeessuun siimu. Jawaadee ammaatti fayyaa qabdamu fayyaan qabdu. Akkam jettee akkam gaafii kanaa nama gaafachuu maal jechuun maame? Meeqoo hiikaati. Chaalenjii goonaati. Ajaa'ibumaan na qabatee usaa isin. Namoota hedduu si eegu jira. Jawaadee maalirra jira eega qabdan booda eessi jira. Maal godhu jira? Barka amaan nu bira jira malee michuu yaadu jira bilisa yaadu jira jawaadeen. Sabilisanii baafna haati sobboleesso. Duuba isa kana tasgabbeessuu irra wanni jechuu qabna malee sifu jawaadeen fuusisu. Waarree jawaadee fayyaa qabda gaafii kanaa dhiisaa kan nama tasgabbeessuu irra taa'u jennu. Allah yaa Allah. Hayyee tasgabbeessi meeqa? Isin juftee? Khalaas na dhiisaa na akkam beekutti hin tasgabbeessa. Wallahi isin juftee jawaadeen tapha duraan hojii taphachaa turtan san hin se'in. Abbaa fadhee utaanaa namni ilmoon yaada bilisee sun jechuun haadha malee isaa wajjin bira dhaabbatee ijoollee lamaan ta'anii guddistee caala furmaatiin tun jaatisaatiin niin beeka akka jaatisaa taate yeroo hedduu namni beeki isaan addan baane isiidha fakkeenyaaf akkaataan jawaadeedha nuti amma bara waa hedduu beeki adii irra laallugaa qilleensuma santu kana walii beeka wanni jaa amma isiin akkami mee akkami haala akkami jirtamme haalatti jiru moo fakkeenyaaf bu'aa isin biraa yaani wanni haalatti jiru kun kanamatti jijjiiramni dhufe hin jira eega waa goonee booda gadabaate wal beekuu irra walii beekuu wayyaa wanta kijanta kan dhageenyeeti odoo maatii isaa guutuu keessatti akka irraan tana nagayaan deebi'e bara akkuma tursanii deebi'a
xiqqisho waan irraa irruu sanu qalbii cabse malee barneen beeka wallaaleetii miti Hayyee se dubboo. ilmoontu wayi bar akkuma inni niin dhale jettin irrattiin Wareegame irra ilmaanuma qabate. kana irrattiin Wareegame irra qabate. ilmoon silaa irraa kanatti if dura qabu nis dhabee rabbiin tasan caaltu bakka sii buusa inshallah hanganaan fadhuuti Akkam? rabbiin gana sii kana Yoo zakkoon tasan jiru malee. caaltu sii kana rabbiin isa naan jiina kana hin Wai. fadhuuti Akkam jechuudha. ta gootummaa teetii fi obsa kee kana hunda bakka buutee si haamsistu rabbiin Hai. kennuu danda'a yoo ilmoo sana Zakkoon kun tanuma rabbichi haa buusu inshaallah haa buusu tana taatus namootan hedduu jira namootan gartee ati furmaatee maaliif dararta antana hin fudhadhu furatiin gaadan maaliif dhiifte warri gorsa kanaa kun sii kan nuqu Maaliif akkas hin siif taane? yaadee sitti hin fakkaatin jaalala ta'e san tana isin quddu dadhabanii sa jaalala raawsaka kamittiin obsasa akkaan itti deemu akkaan itti garaa isinis qabbaneessu akkaan itti zakkoos garaa qabbaneessu dachiillee qabbaneesseetiin samiillee qabbaneessu deema isin du'aa teessanii nafaana tura akkamitti jechi qabbaneessi. gabaabduu dubbii jechuu sii ta'e ramma isin Furmaate laalla. Ni beekta. anuu furmaate rabbiin tokkichi furmaata kiyyasan naa hafitu Rabbiin ni bita kaatee abdiin kutatiin kaa. Bararraa haasofni ati haasoo jirtu haasoo abdii kutatee. Caalaa waan takka. Nadiisaa oguu takka jawaadee mee maaltu si mul'ata maal si keessaa iyyuu jirti maal onni kana si dhibee kun amma maaliif sammuu ta'e akkana rakkisu jirtu obboleessaa millisee mee dhiisi haasaa xiqqishoo Caalaa qoree hoggaa kararra muramtee warratti argan Aye. nama dirtii kararraa fuudhaa sohaabaa sobaa baay'een dhuga qaruuraas qorees Eewwamtu waan akka dhagaa hundaa saniifuu waan hamtuu kararraa fuudhuun bareeddu. dhuga osirraa hin karaarraa fuudha zakkoo kasan hin baanne Kararraa fuudhuun bareeddudha. naan jettee jirtaa ledaa'u sirraa yoo nan karaarraa hin fuudhin Qoree yoo kanaa. nan karaarraa sirraa hin fuudhin Galgala kana jaa. Abdallaa Abraahim ganaadha ol bahee na dhale Laa. abrii keessaa arkuuf teessa ati ilmaan keessa taate Adama yakkamaadha taatee hin sanii badii anaa siiseen hanganuma qofa beeka wanta kan jedhu laa furmaate akkasii hin jaa. an dubbii jawaadeedhaa duratti marraa dhageeffatu maame ati- dubbii jawaadeedhaa duratti marraa jecha tokkochaa inni dura darbatu guun qabadhee khalaas haasoo dhadheeraas hin danda'u inni niin beekaan Sammoodhi. yoo haasoo waan yaada bal'aa tokko si ibsu falees fakkeenya lama sii dubbataa fakkeenyi lamaan san yoo abbaan sharafate bakka dhibbata akkatti hiikatteeti waan si fayyidaa keessaa guurachuu dandeessaa beekatu. Hayyeme akka kanatti namni gaa haala kamiin gartee roorroo biraa dhorkuu danda'e namni icheemma sagantaa biraa nuutuun jiran Maal? haasawni amma asitti kwaaniif gartee hojii eenyu kana namayyuutu kaan gamas kaan gamana dimishuma adda addaa nama bobba'u jiru hayyee akkamiin namni waa biraa dhooru bar dubbiin amma obboleessa kiyya cam'ee nama jalatti nafnu jechuufi bar hamma asi dhufnee wanni jennu wanni obboleessa keenya hojii dadhabnuufis maal akka isaa adabuun nutti hin qofalle nutti hin gammanne si yaalta kun hundi maal isaan kana maatii kana ni baraarra jara kana harkaa ni baraarra garee maafiyaa tana gartee harraa meessinee Obbo isaan dhagaa namni uummanni Oromoo dhugumaanii nallee jibbatanii nallee jibbanii nallee tuffatanii maaliif sodaa sakkootii fi ilmaan guradhee gaara biraa gale goda qajeeshanii jettanii naan jedhanii bara naasiima Angaruu ni beeytaa furmaate. lama deebi'ee maaliif kaayyooti galmaan geetiin zakkoo jecha gaara galtanii iyyitanii jedhan zakkoon zakkoo ta'ee deemutu hin jiru. Furmaate. naa isinii madaawwattootaa fi hordoftoota Zakkoon rakkoo ta'e deemu jira. zakkoon zakkoo ta'ee deemutu hin jiru. Jinni Furmaate, fakkee furmaate. dhoofate taatee deemu jiru. Namni nuti Oromoodha jennee Haala. dhage Oromoodha jenneeti yeroo fi jawaate isinii bilbilee gartee na dhuftanii jawaate fuunee karamanaa deemuu deemu. Namoota muraasa akka dhufanii maal taatan maali nagee hami nuun jejjeenee yaadatanii mi. Nin beekee. Namoonni sun hundinuu takkaa bifa isaanii fuula isaanii agartanii ni beeytanii isin. Ani Eenyummaa beeku. isaanii ni beeytanii. La. Afaan isaan dubbatan afaan jarri san hundinuu Seedaa gurbaadiyyaa gubbaa sana waraaniyyaa qoflanii isaa jira kutan. gurbaan. Qoflee kuma hodheera. Kophaa isaatiin itti adeemu jiru gurbaan kun dhageeffadhu siif hima. Jaarmaya itti yaadanii itti qophaa'aniiti. Kaameeraa isa Bifa qoodisee hedduudhaan. gasuma booda argini. Kun Bifa hedduudhaan. waraabu jira. Yeroon an dura jawaate dhaquu laal akka kaameraan viidiyoon isaa mul'istutti bikka isa irraa fuudhee irraa jijjiire san angahuu kiyya hunda agarsiisa obboleettii jira na jalaa fuudhee bootaa jijjiire gurbaan. Rabbiin Osmaan Bakka irra bakka dhaabbate. atitti qabde san bakka atitti qabde san bannuti.
bira kunneeti bira ga kunneeti Kan video isa keessatti deebi'aa san dura bakka sana ugguu beektan san isi. Lamada miilaan Jawaadeen bakka biraa jira ture. Isa jijjiiree bootaa malee. Nu addeessuudhaaf jechuudha. Kanaafuu inni ani bar waan takka Mulaalaatuma bootaa jalaa waan takka tanarra jira. Yoo gartee jaalala furmaatee qabaates jaalala furmaateetiin qaba. Naadhiisii. Taanuma maliiseetimi. Sanyi qabeenyaa qabsaa'uun jira moo jaartisaa irraa Amma kaan nama qabeenya abaaboo isaa qabeenya hin jira. Qabeenya namnummaan tokko kan qabeenyaa qabsaa'u jiru tokko. Qabeenyi biyya jira. Waraqaan harka jirti. Dachiin hawwadaayii fi manni hawwadaayii guututti waraqaanis harka jirti. Bineensi jaartuma. Waan inni jechaa jiru. Maal jedhanii beektaa waan inni jechaa jiru amma dhaadannoo isaa guddoo namni kun waa lamaa jedhe. Waan lamaan maal? Duba jaartuma jawaadeen. Yookaan biizinasaan beekamu yookaan gaarii dalaitee gaarii dalaguudhaan beekamuudha je. An gaarii dalaguunis hin beekamne. Biizinasaasis hin beekamne. Yoon biyya bilbile boodeen nurraa ka jaartii obboleessaa fuudhee naan janii. Yoon as keessaa nama dubbise boodeen nurraa ka jaartii obboleessaa fuudhee naan janiitiin ajaa'ee jira. Eessatti hin dhiisaa qabsoota naan qabsoota dhiisuu hin danda'u jechuudha. Abdii uffatee jechuudha. Jaalalaanis gaarii dalaguunis hin beekamne hamaan ta'e. Ajaa'ee robeenyaan biizinasmaanii baanaan san ta'ee hin beekamne namni waa lama beekamu duniyaa beekama. Duuba nama kanaa wajjin furmaate waliin nuna quudhaaf ammallee ati yaadatta. Kana akka diigala bashoo hojjeessanitti uummataa keessa dhawanii hojjeessu. Malee wajjin qabsoo seenuu hin ta'u. Laa. Akkasiin amma dhaqeetiin anaa duddifaan. Ani bara mo'aa dhimma furmaate irratti fakkeenyaaf waan takkaa jira beektaa Oromoon yeroo hedduu